Okay, Faraan siifan deebisa deebii kana maal si fakkaata? Ati islaamummaa natti himaa jirta waan ta'eef ati amantii fudhachuu barbaadde? Deebiin akkasii deebi waan takka amantii kiristaanaa fudhachuu miti fudhachuu yaannan adda fadhile. Kanaafuu laal kaan amma islaamummaa ni barbaadde gaaffii gaadde naamusaan naa deebisa taate. Ergamaa rabbii quraana rabbii biraa bu'ee maal taate? Akkasiin jedhe dhiifama. Akkasii jedhe ati tokko sitti mauleena labse. Rakkoon qabu maal sidee keessatti maa jiru jalqabaa kaasee amma dhumaa sitti maa jira. Waan sana fudhachuu sitti mirgaa fi bitaa galaa jirta. Yoo erga gaaffii waan natti gaafachuu gaaffii amma naabista. Qoy gaaffii si alfa gaaffii si deebisii fan jira. Salphaa ta'e naa deebisiti irraan darbata. Qoy isa sa'a turre bee amma binguun. Jecha macaafa kanaan guduunfina gaaffii amma isatu sii guduunfanatti. Maaliif macaafa qulqulluutti manta jechuudha. Anta zariin koo yoo akka itti namanne insha Allahu ta'ala warri keessa jiran keessaa dhiisanii bahu itti namanu an. Kanaafiyyuu gaaffii macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee gaaffii islaamummaa keessatti deebisaa deebisaa sadhamaa ta'e. Gaaffitti deebi'e naa deebisi dabe. Kanaafiyyuu koo isa kana goola bannaa quraana keessa. Gaaffii ta'e naa deebisi. Amma fakkeenyaaf makkaaf naannoo ishii kan jedhu iyyuu seeraan natti himne silaa nama akkamitti gara biraatti himne. An seeraan sitti himte ati moo naa deebisi tole naa deebisi. Kanaafuu ati seeraan natti himne taanaan dogongoradha jechuudha bakka quraanni sirrii miti. Gaaffii biraa si gaafadha kana deebisuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Maatiyoosiin Dhabeeni miti faraa maalu suutadha. Maali suutannee taasisuuf namaan. Atis nama guddaadha. Anillee amma kee muriidhaan badaan deemne garuu suutannee haasofna nama taate. Lakkisuutatte maal haasa'aa jirtaa meettiti ati. Ati waan namni siin jedhu fudhataan jirtu waan ta'eef karaa ati beektuunis si goshaafaan. Wanti nas taa'eef akkasuma gogaa siin jechuun miti gogaa kan hin dhufe. Isa sitti gogee bishaan itti naqee si obaasuuf kan dhufees. Kanaafuu yeroo gogaa sitti natti gogee miti lafa natti gogeen sinitti magaalaan amma baanni kun natti magaaluu diitti gogee ramma kana naa laafisaa gaashii nan baradha. Akka si laafuun sitti maadha akkamatti akka si laafuun sitti maa. Silumaayyuu kan silatti qalbiin isaa goge hinuma goga waan ta'eef karaa inni itti amanuun hin deema jechuudha. Maal hin deemnaane macaafa keessaa akkan sitti mee tokkoon ilma koo tokkicha isaanii jaalladhuudha jedhee kan inni dubbate Yohaannis qofatu dhageeyyuu siin jedhe gaaffii. Achirratti bee Yohaannis sagaleetu dhaga'ameedha moo Yohaannis qofatu dhaga'ee jedha iddoo sanatti akkamitti dubbiste? Sagalee dhaga'amee jedha Yohaannis qofatu akkamitti barreesse warri kaan hin dhageenye? Yohaannis waan barateef ta'a akka. Maal baratama sagaleen hundatti dhaga'ame maa isa qofatu kana barate bukkee dhaabbate? Kanaafuu namni dhibboo dhagee nama dhibba barreessa ree abbuma barreessuuf barreessa. Maaliif Yohaannis barateera kan jedhu kanaaf Yohaannis akkam baranne si garsiisu? Barreessuu kan dandeef. Ragaan ilaalaa lama deebisa kanaaf farayyee si deebisuudhaaf otoo ishi sitti maan jiran dhaggeeffadhu gaa maal taate naman. Akkam baranne macaafaraa si garsiisuu danda'an hin baranne Yohaannis. Mata duree biraatti hin deemnu gaa quraana haata amantii kiristaanummaa qofa jettanatti fakkaateef natti siqteetta goobas. Ragaa manatti kennu. Akkasiin jedhe akkamitti inni qofaan barreessee siin jedhe. Naa galee bee isatu dhagee nama barreessuu beekutu barreessaan siin jedhe bee. Isa barreessuu beeku barreessaa? Warri kaan wallaalaadha kan baranne kan jedhu ragaa naa kennu. Fakkeenyaaf maxmuqoo Yohaannis hin baranne Yohaannis qoqa barii maal taate keessa hin galini. Maxmuqoo Yohaannis wallaalaadha. Walgahii sun hin jiru obboleessa kiyya. Amma isaa tokko mul'uus dhaggeeffadheera. Maxmuqoo Yohaannis wallaalaadhaan baranne. Maal gocha amma be waa'ee amantii shaada fudhachiisuuf as ta'aa jirtaan miti amma waa'ee shaada naasa'aa jira yaani. Elsi bakka jedhe. Ayyee maal taate sun jedhe. Inni baranne barreessuu hin danda'u jette. Maxmuqoo Yohaannis wallaalaadhaa siin jedhe naa deebisi. Maal jechuudha gaaffiin akkana? Gaaffiin akkasiiti. Warri kaanii wallaalaadha waan ta'aniif isa barreessee jette. Maxmuqoo Yohaannis wallaalaadha. Yeshi siifan deebisa. Quraana irratti isin ani fada. Uko siifan deebisa qoyka isa sana goolamne deemuki siifan deebisa nan dhaggeeffadhu. Gola boon jiru naa deebisi kan dura naa deebisi. Bareefi siifan deebisa rakkoon qabusa. Amma naa deebisi. Ina galee laala amma. Ishi fara amma wanta irratti mari'achaa jiru kana goolabuu qabna miti. Kanaafiyyuu. Kanaaf goolamnaa siin jedhe kanatu goolaba dubbii kanatu mataa hidhaadha. Keessan Islaamota jalartan dhagaa dubbiin macaafa qulqulluu sirriidha. Dubbii macaafa qulqulluutu quraana keessan dhugoomte. Sirrii ta'u sirriin ta'u booddeetti dhufna jedha asuma irratti si gaafadha sammuu sirrii moo sirrii miti. Hayyee amma Yohaannis qofa dhagee akkamitti inni qofti barreesse isa qofatu barate naan jette warri kaan hin baranne Yohaannis maxxum qofaan baranne jedhiti kan biraatti immoo darba. Rakkoon qabu ishee amma akkamsitti fakkaata? Barataama wallaalaadha. Qoqa siifan deebisa maaf immoo muddamtaa hirkadhu taa'imee akka durannaa shaada nama qabsiistu sanatti fataadhi taa'imee maa kana jajjarsa.
Hirkadhu saayimee akka dubaatti suute dhiyaase. Kadheetaa jaarsa miti an jedhati yeroo barbaade hirkadhee dhiisa. Hirkattee taa turte si argaan ture kanaaf ani biyya jalan ture miti maal taate. Taati digdamii jaha hirkadhee hin taa'an abshir alhamdulillah jedhitti bufati. Kanaaf tasgabba'uu dadhabde jedheeni. Eeshi. Dadhabne situu deemaa jira waan taati bakka ati deemtutti hangalchiisi galchee deebi'ee dheetaniin. Naa gadeedha baay'ee bareedda waan ta'eef zanaa dhiitaamee duubatti hirkadhu teessisiifan deebisa rakkoon. Hin jedhu jedhe. Kanaafiyyuu goolabuudhaaf samma ammaatti haasaa turre jalqaba akkasii amma ammaatti quraanaan deebinaa deebisisuun kun sirrii miti kanaafuu isa macaafa qulqulluutu sirriidha sanatti minaan jedhisiifattan himaa. Ayyee cufadhu taa'e bakka wallaalaadhaati. Laakki wallaalummaa miti kaa marii keenya goolamna waan ta'eef kan itti amantu isa kam yookaan immoo quraana. Bakka cufadhu taa'e wallaalaan hin barbaadu. Idina horii sodaatte tanatti abshir qashi tasgabbaa'e deebisi waan waggaa meeqaa intini jettee miti tasgabbaa'e naa deebisi maal ta'a akka gootu bakka akka gootu taap godhe jala taate dhiifama ila yookiin buusaa in sodaatte nan buusin kaa yoo sodaannee deebii islaamummaa irraa sirriitti cal jedhi taa'e nuti godhadhute hin buute baga nagaan buute sigaa amma kana sadarkaa kee ol fuuneerraa namoota biraa wajjin hin dubbadhe nama waan beekne wallaalaa dhumaa gochuu hin danda'amu. Nama itti himtee sa'aatii tokko muluu as raddaa oolee yoo nama hin baranne taate nama waa siin galu taate dirqamaan ani qalbii kee banee sammuu kee banee si qabu qabu tole. Nam tokko itti himta sagaleen fudhataa sagaluu baate akka jechumatti wal qoccoluudha waldaa keessatti. Maaliif jennaane yookiin akka warra Sillaaseetti sadii tokko sadanuu tokko waan akkasii akkatti wal caqacaqachitti bakka cigamiti. Sagaleen fudhatta lakki immoo naan gallee quraanni kee kijibadhaa. Waaqayyo kee kana dhugoomsuu qaba hojjette akkasii si gaafadhe kee dhugoomseeraa si gaafadhe deebisuu hin dandeenye tokko jedhe. Lakki immoo ammas immoo wanni kun akkas ta'uu qabaa naan jettee naan tole ishii kan kee immoo Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 si gaafadhe. Akkasii galuuf wanti kana si gaafadhe malee amma macaafa kee irraa si gaafachuu barbaadee miti jalqaba akkasii kun si deebisaa jira. Akkasii galuuf garuu mee macaafa kee kana deebisii jedhe. Maaliif jennaan wanta itti didaartuuf deebii achuma argatta waan ta'eef jechuudha. Si galee gorsa diddu du'an didduu jedha si galee. Oromoon gorsa diddu du'an diddu. Gorsa koo erga diddee gasira asitti maa oleetti silaa du'an moo diddu ture. Ofiinuu duuti maaf ofuutii jedha Oromoon. Silaa erga quraana kana diddee ofiinuu deemtee boollatti galta waan ta'eef macaafa kee irraa ragaa siifte garuu hin diddeeme isa akka deemaa jirtu waan beektuuf. Saniifuu taa'ee taap godhee nama biraa wajjin hin dubbadha. Ishee eenyu jira asirra shifarraa hojirta moo sheeroo. Jira. Ayya gaaffii qabda moo si gaafan. Gaafiin qabaa dura maqaa kee natti himi maqaa kee na barsiisi. Maqaan koo Garee Shaadaati. Dubbisaan jirtu? Garee Shaadaan immaa moggaasa kenname malee maqaa dhaaree? Sanuma ammaaf niikneemii jedhama kun. Niikneem. Mee waa'ee jaannataa irratti waliin haa dubbannu quraana keessaa. Tole Ali Imraan 3:157 hanga 158 haa dubbisiito. Ayyee dubbisitti hin qabu ani quraana harkaanis qabee hin beeku. Eessaa fiddee dubbistee erga harkaan qabdee hin beekne. Naa dubbisi. No dura natti mee erga harkaan hin qabne eessaa fiddee na gaafachuu dhufte eessaa dubbistee? Dura waan dhaga'eerraa adda baasuun barbaade maal akka jedhu. Ayyeesh bareeda adda baafachuun bareedaadha garuu nan dubbise baganaan hin jedhee. Ayyee. Ayya. Tokko 53 maal siin jedhame maal jedhaniif asii hamatani? Maal jette? Maal jedhaniifaa sitti hamataniin jedhe. Waan dhageessan natti hime. Baasii naa dubbisiin jedhee bara. Diyaaloogii godhuufi miti bara baasitu waa'ee jaannataa dubbatamoo waa'ee biraa dubbataa naa baasii naa barsiisi maal rakkina qaba. Ayya 153 Kaayoon kee barsiisuudhaaf waan ta'eef nuti immoo irraa barachuudhaaf as jala seenne malee yeroo gubuufi miti. Ayyee akkas jedha. Suuratul Imraan boqonnaa 3:153. Odoo ergamaan duuba keessanii isin waamuu
nam tokkollee kan hin mil'anne taatanii yeroo baqattanuu yaadadha. Ishi. Dhiifama shaadaa. Ayyee. 100 fi meeqa na jette? 53 boqonnaa 3 157 irraa hanga 158 qofa. Ayyee tobarra. 157. Boqonnaa 3. Ayyee akkana jedha. Yoo karaa rabbii keessatti ajjeefamtan yookiin duutan araaramaaf rahmata rabbi irraa ta'etu waan isaan walitti qaban irra caalaa jedha. 58. Yoo duutan yookiin yoo ajjeefamtanis dhugumatti isin garuma rabbiitti walitti qabamtu jedha. Tole. Garuma rabbiitti walitti qabamtu jedha. walitti qabamtu. Ayyee bareeda. Mee immoo akkasuma suuratul Ali Imraan al-Rahman 57 na dubbisi. يا الرحمن إمران صون الرحمن Rahman شنتمي شميك 70 hanga 71. الرحمن الرحمن تربات هيا تربات مرة كذا هيا إسان كيسا غاري ببريدو تان تجرا اتياني ولا ربي كيسا كمين كجيب سيفتو اتيان سودان دبرتو تمنين كيست ديرسا الرتي غبان فمنتو جيرو تدبلو أيات تدبلو وتاتي تولى ربي كيسا كمين كجيب سيفتو جد لم يتمثلون إنس قبلهم ولا جان إسان ترى ما في جنينس هنتوك نيجد Dubartoota babbareedoo ta'anii mire إيه isima waa gaa'illi waa jira achitti gaa'illi hin jiraa? كافين كي جنة كيسا قال لنجرادا أيه أردوفا من تماليت Ani moo kiristaanati. إيه كريستيان أرثوذكسي Kiristaanati. كيمو